Oromo. Halo tatanama, amalu punjirutti, garu masanima, email fitu kansai. Halo tatanama. Harka fuune daawwattoota keenyaa kun qophii Diinqa Oromooti. Qophii Diinqa Oromoo har'aa keessatti as biyya Ameerikaa kana magaalaa Cambridge irraa kan darbu qophii Diinqa Oromoo. Keessummaan koo immoo biyya Awurooppaa keessaa kutaa Oslo. Keessaa Luba Waqe kana duras Diinqa Oromoo irratti keessummaa koo ta'aa tureera. Ammas egaa nuuf tokko malee akka nama waa'ee nagaa barsiisaa ture tokkotti waa'ee nageenya keenya irratti waa'ee nageenya biyya keenya irratti keessumattuu gorsa akka nuu laatuu fi haala xiinxala yeroo immoo garamitti wanti kun haqni garami dubbiin garami kan jedhu hubannaa tokko kan kennuuf irra deebi'eetanii keessummaa koo godhee Luba Waqe baay'ee galatoomii ammas tunan nufinnaa dhiyaachuu keetiif. Galatoomii atillee carraa kana naa kennuu keetiif. Egaa ulfaadhoo Luba akkuma beekamu gaa waa'ee biyya keenya irratti waan tokko qabiyyee tokko irratti dubbataa turreerraa gorsi keessa baay'ee feedbackii gaarii qaba. Uummanni keenya hubattoota warra ta'anii wantoota kana qophii kanarra deddeebi'amee akka dhiyaatuuf barbaadanii anis kanumaaf ani iyyaafannaa koo fi si dadhabsiisuu koo tarii kanarratti dhagaanan nuffitu atis saba gorsuudhaaf biyyattis haa ta'u asitti yeroo itti boqottee hin qabdu qaba waan qabduufan sitti deddeebi'ee Luba. Egaa tibbana kana waa baay'eetu dubbatamaa jira qabxiin lamaan sadan tokko irratti akka dubbannuufani kan si barbaade waa'ee mootummaanii waa'ee Getacho Asefa nama jedhamu nama biyya sanarratti security olaanaa irratti waggaa 27 darbaniif ummata keenya ajaja badii ajaja dhaloota doomsuu balleessuu cabsuu nama kennaa ture akka barbaaduu fi seeratti akka dhiyeessu yeroo darbee seeratti yoo isa dhiyeessine ummatatu nu jalaa du'a jenneeti. Kanaaf immoo sababa isaatiin namni akka du'u hin barbaannu jedhanii sanarratti ati beekumsa bareedaa tokko laattee turte. Amma immoo waan qabame fa'aa waan jedhamutu dubbatama Facebook irra waan adeemu kun amansiisaa ta'uu baatullee karaa warra ofishaalee amma kanatti qabameera hidhameera waan jedhamu hin jiru. Egaa sunis ta'e kuni hidhamuus haa ta'u hidhamuun dhiisuu Getacho Asefa haala nageenya amma keessa jiru nageenya keessumattuu boora'aa fi baay'ee shakkisiisaa amma deemaa jiru kana wajjin wal qabatee inni qabamuuf hidhamuuf seera duratti dhiyaatuun injifannoo siyaasaa hagamii nuuf mirkaneessaa. Yoo ta'e immoo akkuma humanity akka nama teolojiyaanii tokkottis kanan si gaafadhu waa'een nama sanaa fi hariiroo inni siyaasa biyya sanaa waliin qabu akkamittiin ilaalamaa kanarratti yaada xinnoo akka nu kennitu kan marraa kaasee gaaffii koo jalqabaati. Tole galatoomii obbo Beekan. Otuun gaaffii kanaaf deebii kennuu hin dhaqin dura sitti deddeebi'een sin uffisiisa isa jettee fi homaa miti kuni siyaasi Oromoo adeemsi qabsoo uummata Oromoo lafa amma jiru kana gahuu isaatii fi kuma hedduutu kan lakka'amutu lubbuusaa waan ittiin bakka bu'u hin qabne Oromoof kenne. Dhugaadha. Baay'eetu qaama isaatti hir'ate ol qarbiin isaa itti miidhame. Har'allee kuma hedduutu kan itti miidhaman lafarra jiru. Kanaaf ani qilleensa nagaa fi iddoo nagaa keessa taa'ee bishaan dhugaa sitti haasa'uun namni waan xinnoodha kun jechuu goote Oromoodhaaf waan godhu keessaa kun waan guddaa miti kanarra aarsaa kan kaffalan hedduu waan jiraniif jechuudha gabaabaatti. Ulfaadha fayyaa ta'e. Tole gara deebiitti jetteetti hin deemaa. Mee dhugaa dubbachuuf taanaan Getacho Asefa kun gaafa security ture caalaayyuu erga achirraa bu'eetu baay'ee populaarii ta'e. Amma hedduu populaarii ta'aa deeme keessumaa uummata Oromoo biratti baay'ee populaarii ta'aa deeme namichi kun waa'een isaa yeroo hedduu ka'a.
yerootti yommuu namoonni dhaaba kabiraa isaa wajjin walitti fidan yeroo nama social media kanarraa yeroo namatti aaran iyyuu maqaa isaatiin yeroo nama arrabsanitti ga'e baay'ee popularii ta'aa deeme jechuudha. Dhuguma Getacho Asefa har'a social media kanarratti qabame hoduu jedhutti deema. Dhugaa ta'uus dhiisuus danda'a. Yoo kan qabame ta'e garuu gaarii akka ta'etti ani iyyuu qabameera yoo ta'e qabamuun isaa sun gaarii akka ta'etti ani komentii godhee turan iyyuu. Dhuguma iyyuu namni suni qabamuunsaa to'annaa seera jala galuunsaa jechuukooti. Baay'ee murteessaadha. Maaliif biyya tokko keessatti olaantummaa seeraatu jira yoo ta'e namni waan seera sana faallessu hojjete seera biyyi sun qabduun to'atamuunsaa waan balleessaa isaa sana gitu immoo akka seera biyya sanaatti fudhachuunsaa waan qajeelaaf waan barbaachisaadha. Tarii namoonni sababan teolojiyaanii ta'ee fi namni hidhamuun gaariidha jedhee maaliif akkasitti rekomendii godha jechuu danda'u garuu kun reyaalitii nuti haaluu hin dandeenyedha. Biyyi tokko miti manni tokko iyyuu pirinsipii akka itti jiraatu istiraakchira ofiisaatii qabaa seera ofiisaatii qabaa sanaan to'atamuun isaa sirriidha jechuudha. Yeroo to'atamu garuu karaa haqa ta'een karaa kabaja qabuun karaa namummaa ta'een akka seeraatti manni murtii yakka isaa raagaadhaan itti mirkaneessee adaba isaaf gitu fudhata. Sun garuu namni kuni akka koof akka kee akka dhala namaa kamiyyuu digiiniti waan jennu waan namni namarraa fudhachuu hin dandeenye. Eenyummaa nama kan isa taasisu vaaluu digiinitii waan qabuu fi karaa kabaja qabuun seeraaf dhiyaate seeratti dhiyaate yakka isaatti itti gaafatamuun isaa murteessaadha jechuudha. Garuu waan asitti beekuun gaarii ta'u Getacho Asefa kuni namuma tokkichatu hafuura miti. Impaayera Itoophiyaa keessatti iddoo hundumaatti qofaasaa argamaa ture miti. Oromiyaa hundumaa keessatti argamaa ture miti. Namichi kun ispiriitii miti dhala namaati. Hammi inni beekuuf hammi inni danda'uu fi iddoon itti argamu murtaa'aadha. Yeroo tokkotti iddooma tokkotti argama nama. Garuu akka itti hojjetuu fi akka itti Oromiyaa keessa adeemaa ture nama hidhaa nama ajjeesaa ture qaba. Cheenii mataa isaatii qabaa jechuudha. Karaa hojii isaa sana hojjechaa ture qaba. Kanaaf Getacho Asefa to'annaa seeraa jala galchuun baay'ee barbaachisaadhaa fi olaantummaa seeraa biyya sana keessatti kabachiisuudhaaf mootummaaf uummatni akka wal amanaa adeemuu fi wal jaalachaa adeemuuf wal fudhachaa wal simachaa adeemu taasisa. Biyya sana keessatti waan dhala Oromoo irratti ta'eef nama kabiraa irratti ta'e garuu Getacho Asefa qofaatu godhee ni jedhu gaaffiidha. Warri sanatti hirmaatanii fi sana hojjechiisan immoo akkam ta'u ni jedhu murteessaadha. Gaaf tokko amma sirriitti yaadachuu hin dadhabeyyuu namni top officialsii ta'an keessaa miidiyaa irratti yeroo inni haasa'u beekaatii selectively qabnee hidhaatti jirraa waan jedhu tokko dubbateera. Akkas jechuun seerri biyya sana keessaa nama yakka hojjetee fi abbaanni appilaayi ta'uuf jira abbaanni hin taaneef immoo jira jechuudha. Kun immoo injustisiidha. Kanaaf Getacho Asefa qabuun to'annaa seeraa jala galchuun baay'ee waan barbaachisaa murteessaadha. Tasgabbii fidaa. Bu'aa siyaasaa argamsiisaa. Oromoofis paartii bulchaa jiruufis. Akkuma kanammoo warra inni itti gargaaramee ijoollee Oromoo ajjeesaa ture, balleessaa ture, qaamarraa ciraa tures seeratti dhiyaachuun isaanii murteessaadha. Warra dhaabbatanii miila namaa kukkutan qophaa miti. Warri gandaa keessa deemanidha isa kana qabii warri jedhan jechuudha. Yakki akkuma waan ta'eef. Kuni akka yaadutti ta'uun isaa gaarii seeratti dhiyeessuun. Getacho Asefa fi warra isa jala turan qophaa miti. Erguma achirraa deeme iyyuu hamma har'aatti yakki Oromoo irratti hojjetamaa jira. Oromoo ajjeesuun Oromoo yakka hin qabne Oromoo meeshaa baatee hin jirre tokko nagaa ajjeesuun mana keessatti rasaasaan dhahuun jumlaadhaan qabanii immoo hidhanii seeratti dhiyeessuu hamma seerri biyya sanaa hayyamuun ala tursuun kun jira.
Ani kanas personally akka yakkaattan ilaala. Yakkumas. Kanaafi kun illee consider ta'uun isaanii gaariidha jechuudha. Ilaalcha keessa galuu qabaa jechuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Garuu Getacho Asefa iddoon inni jiru amma beekametti, bakka inni jiru amma hubatametti, biyya seera tokkoon bulu keessa amma jirutti seeratti dhiyeessuurraa of qusachuun barbaachisaa miti. Injusticeedha. Olaantummaa seeraa jira yoo ta'e, olaantummaan seeraa kun innumti biyya sana keessatti kutaa hundaatti appilaayi ta'uu, Tigraay keessattis bakka inni jiruttis appilaayi ta'uutu sana jira jechuudha. Akkasuma. Kana gochuuf immoo uummannis mootummaa gargaaruun gaariidha. Mootummaan sodaa tokko malee itti adeemee olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Uummanni immoo mootummaa gargaaruun murteessaadha. Olaantummaa seeraa yeroo kabajamu garuu sababa inni nama ajjeeseef nama tokko inhumanity treating godhu. Feerii miti. Garuu yakka isaa sanaan kan gitu argachuu danda'uuti qaba. Maximum jechuudha. Yoo akkas ta'uu hafe garuu kuni tapha siyaasaa fakkaatti. Namoonni beekaa ol wal kaa'atanii isa kabiraa immoo ittiin qabbaneessuudhaa fi waan taphatan fakkaachuu dandeessi. Olaantummaa seeraa jira ta'e dhufee seeratti dhiyaatuun murteessaadha jechuudha. Yoo akkas ta'uu hafe garuu waan namoonni bireekii yookaas immoo vaakeeshinii wal baasan fakkaatti. Yoo akkasitti wal ilaalanii borumallee yoo akka ammaatti ture garuu borumallee to'annaa seeraa jala galeera gaafa jedhamu ammam shuurii ta'an jedhu nama gaafachiisaa. To'annaa seeraa sana jala galee immoo wanta jestisiin dimaandi godhu waan seerri irraa fedhu yakka inni hojjete sanaan kan gitu hin argatamoo hin argatu inni jedhu question ta'aa deema jechuudha. Walumaan laallasaa ammoo. Baay'ee gaarii dhugaa dubbachuudhaaf taanaan waa'een namichaa hamma kana jecha adama populaarizimii itti baay'ee na ajaa'ibe. Waanuma hamma kana keessumattuu saba Oromoo biratti akka beekamu gararraatti beekamee jira. Namni kun akkuma atu jette waaqayyo miti lafa hundumatti hin argamu nama tokko yoo baay'ate waajjira tokko qabateetu ajaja kenne ajajji sun immoo dantaa saba ittiin dhalate sanaa yookiin paartii keessa jiru sana eegsisee sana eegsisuu keessatti kumootaan miliyoonotaan jechuu dandeenya uummanni Oromoo hacuucamaa iraarfamaa gidiramaa turaniiru. Sana keessatti gaa kan hojiirra oolches jira tarii warrumti amma namoota qajeeloo fakkaatanii uummatatti miidiyaadhaan ba'an kun kanaa wajjiniinis warruma hojjetaa turanidha. Namuma Getachoo wajjiniin hojjetaa turedha. Tarii yeroo tokko ijoolleen maaliyyuu shakkuu kan isaan qabuu dhiisaniif iyyuu deebi'ee qabamee jennaan mana murtiitti warruma kanayyuu warruma amma aangoorra jiru iyyuu waa wajjin hojjete sana gadi baasee dubbachuu danda'a. Kanaaf qusataniitu kunoo ijoollee qajeeloo ijoollee wal deemoo magaalaa keessa deemanii ajjeesuu adamsu kanatti deemsifamaa jira. Haalli biyya keenyaa kanatti deemaa jira. Kanaan wal qabatee irra caalaa isaatti kana deemaa jiru waanuma akka holoo siyaasaatti yeroo itti fakkeeffamedha. Robonoota kana keessa ta'eewwan ture keessaa tokko waa'ee pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo waa'ee Dooktar Dalasaa nama jedhamuuti. Nama kana utuu inni gara Finfinnee deemaa jiru konkolaataa isaaf shofeera isaa wajjiniin ukkaamsanii kana keessatti immoo jedhamee miidiyaa hawaasaa kanarra waan hedduutu deemaa jira. Inni tokko warra hidhatee bosona keessa jirutu jedhu warri dubbii himaa OPDO Facebookii addis argaa jiratti kan hin argee warra hidhatanii jiranidha. Maqaa dha'ee abaawoon jenne warra hidhatanii uummata keessa bosona keessa jirantu akkas dabsee qabee jedhee waa dubbateen. Warra kanaa kan biraatiin immoo lakki mootummaan Oromootti daldala akkasii kana waanuma keessatti guddataniif wayyaanee wajjin waan turaniif ofuma isaanii ukkaamsanii gara tokkotti qabaniitu mee elaa inni kana godhee dhaabichi inni simi jaallattan sun kana gochaa jira. Namoota hojii uummatarra jiran qabee ukkaamsee gidirsaa jira jedhama. Ammoo deebi'amee gadhiifameera immoo jedhamee gadhiifameera gaafa jedhamu immoo deebi'eedhuma Dambidollootti deebi'uu isaati yuunivarsiitii sanatti. Egaa gaaffiin wanti namaa hin galle tokko yoo dhaabicha sanatu bosona jirutu qabame gadhiise ta'e
amma soo isaan watti deebi'eeti attamitti nagaadhaan jiraate waan jedhu nama gaafachiisa. Yoommoo mootummaatu godhe yoo ta'e immoo egaa sana wal qabatee waan baay'eetu jira. Yoommoo protekshinii kee godhuuf barbaade ta'e immoo maaliif Dr. Dalasaa kana maatiin masaayyuu abbootii isaa firoota isaayyuu waliin fuuneef iddoo ofii baay'ee sekuriitii hedduutti ramadee eeguu danda'utti utuu jaratti amanne ta'e utuma achi jiraachuun isaa utuma riiskiidha ta'e. Egaa wanta bilisummaa Oromoo kun wanta naannoo lookaalittis waan jedhamedha kana boodalleetti dhufna. Waliigala garuu ati akka nama hayyuu tokkoottis akka nama akka manneen barnootaa tokko keessa jiru keessatti yaada kan akkamittiin koomentii goota nama yuunivarsiitii keessa hojjetu hojii barumsaa hojjetu kun siyaasaa wajjinis wal qabachuusaa ilaalchisee waan tokko waama qabamuu lakkifamuu kana wal qabatee maal hubatte maal xiinxalte maaltu uummataaf ifaa ta'u. Well, ani gadi lakkifamuu isaa akka dhuunfaatti itti gammade. Commenti illee godhee baga gammade illee jedhee sirriima immoo isa impeersa waliin beekan isaanii. Garuu yeroo Oromoon tokko miidhamuu Oromoon tokko rifatu peeni namatti dhaga'ama namatti hin tolu. Kanaafan natti tolaa hin turre yaadaan illee ture sanni baay'ee nan gammade honestly gammadeen commenti natti tolee jechuudha. Namni tokko amma namni kuni yuunivarsiitiidhaan nama hojjetudha nama hayyuudha. Akkas butamuun isaa namatti hin tolu. Garuu eenyutu bute inni jedhu immoo dhuguma yoo gaaffiidha. Akka ani yaadutti yeroo akkasii kana iftoomni murteessaadha. Yoo namni tokko hin butame jenne abbichi butame sun bilisa erga bahe bahunsaa gaariidha. Eenyuyyuu nama sana awukkaamsu bahunsaa gaariidha. Garuu namnumti bahe kun maaliif miidiyaa irratti ba'e ofii isaatiin in person nu warra waa isaa konsernidii taane yaadaa turre isaalleef maatisaaf illeef kadhachaa turre miidiyaatti ol bahee dhuguma iddoo akkasitti qaama akkanaatu na ukkaamsa yeroo ammanaa bakka akkanaa turse akkanatti immoo ba'u jedhe maal ta'a. Sanatu barbaada bakka. Yoo transparency jiraate. Lammaffaa baafame yookaas walabatee miti warra ukkaamsite harkaa. Mootummaan olaantummaa seeraatu jira yoo ta'e. Lammii isaatiif konsernididha yoo ta'e. Democratic processing jennu kun immoo ta'aa jira yoo ta'e open society uumnaa jechuudha. Bilisummaa namni bilisa ta'eetu information dhaga'uuf mirga qabaa jechuudha. Mootummaan immoo odeessisa yoo barbaadu sabaa kennuuf dirqama qabaa jechuudha. Miidiyaan kanaaf dhaabbata. Maaliif mootummaan nama isa bute kana qajeeltootti qabatamaan ammaaf uummatatti himu maaliif immoo seeratti hin dhiyeessu. Akkamitti biyya mootummaa bulchu keessatti nama tokko kidnaap godhee qaami tokko sa'aatii ofii barbaadetti immoo gadhiisee nagaa isaa immoo jiraata gadhiisee namni inni akka godhe sun. Kun question ta'a jechuudha. Olaantummaan seeraa jiraachuu question ta'a. Yoo kana mootummaan waan qabatamaadhaan reveal hin godhu ta'e garuu sinuma iyyuu maal ta'e waan jedhu namatti kaasaa jechuudha. Waan ta'e eenyu akka godhe inni beekuu dhiisuu danda'a. Yoo garuu ifan ta'u ta'e yeroo sana eenyu socho'aa ture waraana eenyutu achi ture achi hidhatee eenyu jira isa jedhu sana investigate gochuun kan irra jiru mootummaadha jechuudha. Karaa danda'ame yoo akkas ta'e egaa tarii naannoo alam tafaree fa'iillee waan fagaate miti jechuudha yookaan fameyyuu. Yookaan finfinnee waan fagaate miti jechuudha. Kanaafi namni kanarraa waa baruu gaarii of eeggachuuf illee gaariidha. Transparency mootummaaf saba gidduutti uumuuf illee gaariidha waan ta'eef mootummaan ifa godhe gaariidha. Ennumti illee ifa godhe gaariidha. Yoo akkas ta'uu fi ammallee isicha wayyaanee waggaa baay'ee diraamaa kanaa hojjechaa turtee fiilmiin isaa gubatee dhume sana Oromoon fiilmii akkasii gubatee already gatee fixeera. Waan akkasii fakkaachuu dandeessee jechuudha. Sana waanuma namni gugungumuudha kanarratti kaastee dubbachuudhaaf taanaan amma yeroo baay'ee wanta akkasii kun diraamaan akkasii kun fiilmii akkasii kun sirna sana keessatti wanta beekamedha jedhamu jira. Yeroo waa barbaada waatti bu'u wanta sanaan hammaati wanticha irratti yeroo guddurratti hojii biraatu hojjetama. Wanti kun wanta akkasii biyya sana keessatti amaleeffatamaadha. Wanta tokko miidiyaa irratti baanii ballacha godhaniiti ergasii booda wanta sana irratti uummanni dibeet godhaa.
hamma sanatti immoo hojii tokko hojjetama. Hojii siyaasaatu ittiin hojjetama jechaadha. Kanaaf keessumaa siyaasa biyya keenya irratti wanti guddaa daran nama jibbisiisu siyaasa istoomina hin qabne. Siyaasa garagalchiyyuu yakkamaan itti nagaan jiraatee qajeelaan itti miidhamudha biyya sana keessatti. Waan waliin argaa jirrudha gara. Kan wal lolu qaama biraadhaa kan rasaasaan dhaamu qotee bulaadha. Ideoloojiin wal lolu ideoloojii biraadhaa kan karaatti citu barataa reef giraajuweet godhedha. Xobbee wal deemaadha. Biyya keenya keessatti siyaasa akkasii siyaasa jallinaa akkasiitu deemsifamaa jira. Siyaasa dhaloota quucarsu gadi cabsuu fi karaatti kututuu dhiyaataa ture. Akkasittiin dhabneerra lubbuu baay'ee biyyatti lubbuun qoosaa ta'e jechuun ni danda'ama. Mootummaa ammaa kanarraa uummanni abdii guddaa qaba ture. Jalqaba gaafa as ba'u abdii guddaa irra keenya ture. Alaa keessaa deeggaraa ture itti duullee. Sababiin isaa waan baay'ee argannee kana booda hin furame uummanni kun yoo xiqqaate kan ormaatu yaadin kan saarratti nageenyaan jiraata jennee abdannee turre. Haa ta'u malee wanti nuti yaadne sun hin turre bubbullee Oromoo irratti bifa jijjiirratee kan duriirra hammaataa ta'aa deema. Namoonni maaliyyuu jedhu waa'ee bara 1991tiin gaafa wal dorgomsiisanii bara 1991 wayyaaneen akkuma iddoo kontirool gootetti yoo xiqqaate waggaa tokko obsitee abaa'uu wajjiniin jiraatteetti. Warri kun garuu fidanii abaa'uu wajjiniin walitti dhufanii ji'a 3 wajjin jiraachaa hin turre kan shira baay'ee ammayyaa ta'e irratti taphataa jiranii jedhamaatti jira. Sanaan wal qabatee gaafa faaktaroonni adda addaa jiraachuu danda'u. Sanaa looguutu hin taane dhugaan iddoo inni jirutu jira. Warri dhugaa qaban dhugaan bilisa isaan baasa. Kanaan wal qabatee gaaffii tarii wantoota deemaa jiru illeettuma humneetti ilaallaa. Egaa daawwattoota keenya Luba Waqe Jio wajjiniin haaluma yeroo irratti waan tokko mari'ataa jirra. Miidiyaa Diinqa Oromoo kanarratti hayyoonni bilisa ta'an yaada beekumsaa qaban gorsa qaban uummata keenyaaf dhufanii akka isaan kennan ni jajjabeeffamu. Kanaafidha biyya alaa kana keessatti tarii diyaaspooraa kana keessatti beekumsaawwan jiran muuxannoo qabu bilisa ta'e kan dubbatu. Miidiyaa biyyaa keessatti yeroo baay'ee seeraan hidhatamaa, seeraan qabamaa wanti baay'een kunuun waan malaalaa jirudha. Waan ta'eef kanaaf bilisa ta'anii mari'annaa jenneeti. Kanaaf hayyoonni Oromoo miidiyaa kanarratti torban lamatti ta'uu danda'a yeroo tokko dhuftanii yaada keessan gorsa keessan dhalootaaf kennuu barbaadan isiniif banaadhaa jechuufi gamanumaan waamicha isinii gochuufan. Lubaa gara dhumaarratti har'a muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haala yeroo irratti jecha eekamsa of keessaa qabu tokko dubbatanii miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa jira. Isa keessaa wantichi maal kan jedhudha uummanni Itoophiyaan kuni dimookiraasiitti waan amaleeffatame miti, waan bare miti, waan shaakalee hin jirredha. Dimookiraasii amma finnee kanatti jiraachuu dadhabameera. Kanaaf yoo barbaachisaa ta'es cafallaqanii waraanatti gadi labsuun akka danda'amuu fi keessumattuu immoo jecha yeroo darbe irratti jibbame irra deebi'aniitu fayyadaman. Isa keessaa Asmaraa yookiin Eertiraadhaa qaamni nuti finne akka inni Wallagga keessa taa'ee waraana nutti banuuf miti jedhanii ammas jecha maqaa ganda naannoo tokkootti deebisanii qabsoo kana gara kanatti ibsa laachaa turanii ibsa kana mee asumaanuu dhaggeeffanneetti deebinamee jira. አንድ መንግስት ያለው እኔ የመራው መንግስት ቢያንስ ለአንድ ዓመት ተኩል ከአንድ ዓመት ተኩል በኋላ ምርጫ ሲካሄድ እኔና ድርጅቴን ካልመረጣችሁ አቅፌ ስም ይሰጣችኋል። ችግር አይደለም። ሌላው ሰው በሐሳብ ልቆ ካሸነፈ ክላሽ አያስፈልግንም። ተቃቅፈን ተቀብሎ የጀመርነው ያስቀጥላል። እኛ ደግሞ ወይ እንታገላለን ወይ እናስተምራለን። ችግር የለውም። ከዚያ በፊት በ3 ወር በ5 ወር መንግስት ሆናለሁ የሚባል ቅዠት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም። ቅዠት ነው እሱ። ይሄ ቅዠት
የማይሰራበት ምክንያት እንኳን በፈቅድ ወገኖቼ እንኳን በፈቅድ አንድ አመት ተኩል ታግሶ ማሸነፍ ያልቻለ ፓርቲ ነገ መጥቶ እዚህ ቢገባ ያምሰናል እንጂ እንዴት ይመራናል? 20 ዓመት 30 ዓመት የታገሉ መታገል አይደለም የኢትዮጵያ ምድር መርገጥ ያልቻሉ ሰዎች ይብቃ ብለን ህግ ቀይረን ባሉበት አናግረን ለምነን አምጥተን ስናበቃ ልንወጋ አይገባንም። ትክክል አይደለም ይሄ። እኛ እኮ ውጊያ ይቅር ኑ ያልንበት ዋናው ምክንያት ኤርትራ ላይ የነበረው ውጊያ፣ ሶማሌ የነበረው ውጊያ ወለጋን ይመጣ እኮ አይደለም። እንደዛ እኮ አለ ማሳቡ። እኛ ያልነው ወንድሞቻችን እስከ መቼ ኤርትራ ይቀመጣሉ? ነገርየው ፍሬ ያፈራ የሁሉ ዓመት ተቀምጠው መቀመጥ ነው። እንደዚያ እንዳይሆን ይምጡ ነው ያልነው። ይኸውላችሁ አንድ ነገር መገንዘብ አለባችሁ መምህራን፣ የኢትዮጵያ መንግስት ዲክታተር ለመሆን ጫፍ ላይ ያለ መንግስት ነው። ጫፍ ላይ ልምምድ የለውም ዲሞክራሲ ላይ። እንዲያው ነካ ስታረጉት ቶሎ አዋጅ አውጥቶ ቶሎ በጨፍለቅም ማሰርም ይችላል። ይሄን ታውቁታላችሁ። ይሄ ግፊት ጥሩ አይደለም። እኛ ከእንግዲህ በኋላ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል ብለን ስለምናምን ብዙ እየሆንን ታቅሰናል ከምንናገረው በላይ። ለምሳሌ ወለጋ ባለፉት 3-4 ወራት ችግር በነበረበት ሰዓት ከድርድርና akkuma marageeffatte muummichi ministeeraa kun yaada kana dabarsanii har'a mee kana irratti yaadni kee maali Luba? yaa anis dhaggeeffadheera. Agaheeranis miidiyaa irratti suni baay'ee namatti hin tolu. Akka inni itti dubbatame suni waan dubbatame toon inni itti dubbatame gaarii miti. Wanni nuti haaluu hin dandeenye waan gaggaarii waan guddaa waan baay'ee jijjiirama isaan biyya sana keessatti fidanii hojii isaan hojjetanii Dookter Abiy tahuu Tiim Lammaa kabaraanis waan isaan godhanii always recognize gochuun baay'ee barbaachisaadha. Hojii gaarii baay'ee hojjetanii. Haa ta'u garuu wanni har'a dubbatame sun akka nuti kootiif hubadhetti anatti gaarii hin fakkaatu. Sababiin isaa jalqabumaa kaaseeyyuu adda bilisummaa Oromoo dhandhee biyya Eertiraatii finnee jedhani. Adda bilisummaa Oromoo hooggana isaati kan isaan kan biyyatti seene. Hoogganaa fi waraana karaa Maqalee dhufe sanadha. Malee waraana kabraa fe'ee Eertiraatii fidee Wallaggatti gadi naanneffate miti waraanni bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo. Kan dhufe hoogganaa fi warra already waajjira warra poolisiitti dhaqanii makaman sanaa jechuuti. Hooggana kan Eertiraatii fidan malee silumaa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jira. Tokko jedhi lammaffaa kan dhaqee fidee isaantu fedha qabaatee mana bahee dhaqetuun ta'in Oromootu dhaqaa fidaa jedhe. Uummata Oromootu ergate. Dimokiraasiin sana uummata Oromootu ati naaf hojjettaa anatu gooftaa keetii jedhe. Gooftaan keenya saba keenya illee jedhanii dubbitii irra jirru. Jaranii turan. Oromootu gooftaa keetu anaati dhaqee naaf jedhu hojjetaa isaa ergate jechuudha. Fedha Oromootiin dhufe adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa kan inni dhufe hoogganni isaa seenee fedha uummata Oromooti. Fedha uummata Oromooti yeroo hin jedhu kana keessa fedhii deeggartootaaf miseensa OPDO jira. Fedhii deeggartootaa fi miseensota kan paartii obbo Baqqalaa Garbaafaa jira. Fedha miseensaa fi deeggartoota bilisummaa adda bilisummaa Oromoo warra biyya keessa jirantu keessa jira.
akkasumas fedhaa fi jaalala dhaabota Oromoo kabaraatu keessa jira. Malee Dr. Abiy dhumatu manaa bahee jarattiin kun waggaa manaachi teessee dhaqeen Oromoodhaaf fidaa jedhe fide miti. Kan Oromoo hundumtuu beeka. Dr. Abiyyinis beeka. Krediitii kanaa kan nu ilaallu Oromoo fida. Uummata Oromoo fida. Warri dhaqan kun garuu roolii hin taphanne shoora hin taphanne jechuudha. Rispeektii qabu hojii hojjetaniiru. Anumatu siif godhe waan ta'eef anumaaf harka walitti rukutii anuma waaqeffadhu waan jedhamu kun ta'uu hin danda'u biyya sana keessatti. Kun mallattoo diktaaterummaati. Sirri miti kun. Dabalee immoo waggaa 28 achi jiraatee ija tokko iyyuu hin naqannee jedhani. Dhaaba uummata Oromoo keessatti dhaaba siyaasaa akka hubannaa kooti qabu. Hubannaa kootiitti dhaaba siyaasaa uummata Oromoo keessatti dhalate guddate keessaa kan akka adda bilisummaa Oromoo achiif godhe hin jiru. Yoo achiivimentii sana garuu biyya fudhatanii marcumarra ta'anii geggeessuu duwwaadhaan laalu ta'e hin goone isa achiiv hin goone. Garuu yoo naashinaalizimii Oromoo sabboontummaa Oromoo gad dhaabuudha yoo ta'e. Oromoon akka ofiin jedhu hojjechuu irratti yoo ta'e. Qorqalbii Oromoo mirga isaaf qabsaa'uuf qopheessuudha yoo ta'e. Warruma amma biyya bulchaa jiran kanayyuu sheeppii gochuu fi muudii amma dhufanitti isaan fiduu irratti yoo ta'e kan akka adda bilisummaa Oromootti sana achiif godhe geenye godhe jiru. Akka nu badhutti. Fakkeenyaa fi ani fakkeenya hamma ofii kootiif ijoollummaa kooti kaasee church kontekstii keessatti guddadhe. Still waan Oromummaatiif waa'ee eenyummaa kootu guyyaa tokko kompromaayiziin godhu. Amantii kootii fi eenyummaa koo eenyu biratti kompromaayiziin godhu. Sentimentii akkasii kanaa nu keessatti kan uume nu keessatti kan guddise adda bilisummaa Oromooti. Sanammoo nu keessatti soqee bishaan kan itti baasee itti jallisee guddisee ijatti godhe mooyyuu utuu hin beekin waan bal'eessan waan Oromoo kana nama abaa'oo kana jaallatuuf deggeru miseensa ta'e waan bal'eessan itti fakkaatee caccabsaa dhiitaa ajjeesaa hidhaa biyyaa yeroo turanii kana moo guddisan. Adamni sun gara guddinaatti nu gaddarameedha. Gara biraarraa kanaafan achiif godhenna jedhu kanaafidha. Isuma sawwaan hojjenne du'aan Eertiraa ta'a jedhan sanatu ijumti tokko lama Oromiyaa keessa jiraatu sanatu hojjette jechuudha. Kanaafidha wanni guddaan kun nama frustration guddaan kun kan dhufe iyyuu still mootummaa duukaa waggaa hamma kana adeemantu jaalala isaan dhaaba kanaaf qabatu keessaa hin banne. Kanammoo achuma deebi'anii isa isaanii molqaa ture isaanii qajeelchaa ture sanarraa baruu danda'u. Malla isaanii obbidoo yoo faaqanii abaa'oo ta'ee bahaa jedhu ofiisaattu. Kun ilaalcha ideoloojii of jaalachuudha eenyummaa ofii jechuudha. So hamma kanaa isas yoo gaaffii goone kara biraarraa yeroo inni waggaa 27 achi ture sana akka achi ture sana eenyutu godhee? Sammuu gaaffii biraa. Kan jalaa hidhaa jalaa ajjeesaa maqaatti kennaa balaaleffachaa akka inni biyya baqatu gochaa isa naannootti baqate immoo dhaqee biyya keessatti qabee fidee torchi godhee hidhaa ajjeesaa kan ba'e eenyu? Isaanuma. Kana Oromoof dhiifna. Ana balusa balusin jenna Oromoof dhiifna kan Oromoo na deebisu. Oromoon beekaadha waan ta'eef Oromoo dhaafan dhiisa Oromoo na deebisu kana. Amma garuu wanni nu barbaachisu maal gara fuuldura sadii gaariitu gaarii waan ta'eef jechuudha. Mee isarratti keessumattuu ulfaadhu lubaa maal wayyaa waan jedhu sun ijoo dubbiiti kanaafanii gidduu seenee wanti guddaan maal wayyaadha maal haagu kan jedhudha. Wanti miidiyaa akkuma aniif atoo hundi keenya iyyuu beeknu bobbaatiin miidiyaa fi miiraan fi mirqaansaan oofamaa ture kuni nus gaaga'ee nus fayyadeera. Kun waan umsa waggaa 3 arfan darbe kan akka waliin qabnu. Kana keessatti immoo siyaasa kana lubbuudhaan taphachuurra bahee
Hamma Feesbuukii makanarratti nama walleenjisanii ijaaranii bobbaasanitti akkuma waliin argaa jirru kana namoota safuu hin qabne safeeffannaa keessatti hin guddanne arrabaa fi dubbiin taane oomishuu qofaadhaaf namoota leenjisanii kanaan dhaaba geggeessuun hin danda'amu. Namoota akkasii bobbaafatanii haqa sabni sun qabu gar tokkotti sharafuun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Kan ta'aa jirutu kanadha. Kan ta'aa jirutu haaloo walitti baannaa gamanaa garee ijaarratanii yaadaan wal waraanuudha. Yaadara darbee amma gara qawweetu cehaa jira malee. Kan immoo kan ta'aa jiru numatu sabnatu sabichumatu amma yeroo darbee dubbanneera kana. Gaafa waraanni ittisaa biyyaa gadi bobbaafamu waraana bilisummaa Oromoon barbaadee gaafa bosona lixu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo ofirraan ittisaa jedhee bosona keessatti qaama isa barbaade sana gaafa humnuma danda'uun ofirraa ittisu lamaan sana gidduutti kan du'aa jiru Oromoodha. Inni leenjii fudhatee ba'e kunis inni raayyaa ittisa biyyaa ta'ee ba'e kunis ilmu Oromoo qotee bulaa keessaa ba'ee tarii barumsa digirii maaloo kana lakkaa'uuf dinagdee isaas dhabee carraa isaas dhabee humna biyya koon jaalladha biyya koon eega biyya koon tiksadhee humna deebi'e kanatu malee humna quufaa miti. Humna yookiin jireenya irraa fee mana ijaaree sooromee dagaagee maal godhe miti. Hidhataan qawwee baatee hammootummaas ta'e kan waraana bilisummaa Oromoo caalaatti yoo gamaa faayidaatiin ta'e kan mootummaa yoo wayya kan mootummaa xinnaatti miindaa sin nyaataa geejjiba sin argataa waa tokko tarii iddoo boqotu qabata. Inni suni bosona jiraataa muka jala rafaa baala cabsatee baala rafaa yoo idda muka argatee nyaataa yoo ummatichi soore immoo akaayii ummatitti kan jiraatudha. Akkasumaan waggaa 20 30 yoo jenne immoo 40 darbaniif inni kaan itti guddataa inni kaan itti dhalataa itti deemaa ture. Hamma yoomitti akka kanaan deemna. Maaliif ilmaan keenya warri bosona keessa jiratanis bosona keessa barabaraan jiraatu? Maaliif inni immoo magaalaa keessa jiraatus meeshaa ammayyaa kana hidhatee abidda kana baatee maaliif bosonatti barbaacha deema? Maaliif hooggantoonni warri hooggansarra jiran immoo maaliif ba'anii holola akkasii waan muummee ministeeraa tokkorraa hin eegamne waan pirezidaantii tokkorraa hin eegamne deeggarsa saba biraa ittiin argachuuf qofa gadi ba'anii waan beenzila akkasii kana uummata irratti gadi facaasu. Kanaaf malli maali? Furmaanni keenya maal ta'uu qaba? Mee uummata gorsi hooggantoota iyyuu miti. Hooggantoonni dantaa marcumaa eeguuf waan baay'ee keessa seenaa jiru dadhabneera. Mee uummata garraamii kana gorsi maala godhu uummatichi? Maala godhu dhaloonni ola deemaa jiru kuni kanarratti dhaamsanuu hin teechumaan yoo xumurre jedhee yaade. Amma lubbuun jirutti gaarummaa saniima ardiirraa samiirraa akkisaa hin jiru gonkumaa. Himeen fixuu kansaa dhaloota tannaama amma lubbuun jirutti gaarummaa saniima. Himeen fixuu kansaa dhaloota tannaama amma lubbuun jirutti gaarummaa saniima. Ardiirraa samiirraa akkisaa hin jiru gonkumaa. Ardiituun gara gorsaatti naqini yaada gabaabaa kenna isa jalqabaa irratti. Prime Ministeriin kan dubbatanii biyyi kuni dimokiraasii hin maleeffanne sababa ta'ee fi diktaateera ta'uudhaa fi fittee irra jirraa jedhani caafira jirani. Suni baay'eedhuma waan nama ajaa'ibudha akka inni jedhame wanni suni. Amma sun jechuun yoos maal godhaa jechuudha namootaan. Ajjeesaa rukutaa jira. Nu waraanuuf nu loluuf qophaa'aadha moo unuma fudhadhaati akkasin goone duwwaa ta'aadha. Isa duwwaayyuu moo miti. Already ta'aniin diktaateera. Gaaffiin qabamunni suni akkan ofii koo hubadhetti already ta'aniiru akkamitti jedhe. Nama waraanuudhaaf bahee waraana bilisummaa Oromoon waraana jedhee bahee nama siviilaanitti dhukaasee ajjeesu. Nama innoosentii qonnaa isaa qotatu namni itti dhukaasee ajjeesu. Nama karaarra adeemu itti dhukaasee kan ajjeesu.
waraana ajjeesuu barbaadu beekta turte qabeenaaf jedhee namni qabee nama hidhu. Kanuma irratti nama adeemu tokko argee dachaasee qabee namni itti roobsu raasa lafa inni taa'utti diktaatira malee maalidha? Oorii diktaatira ta'aniiru. Akkasuma. Maaltu hafe waan hafe hin jiru. Suni himachaa dhufa miti. Akkatti ka'uu qaba, akkatti guddatu, akkatti developii ta'uu qaba. Dimokiraatikii ta'uunis piroosesii ofiisaa qaba, akkatti ta'uu qaba. Diktaatira ta'uunis akkatti ta'uu qaba. Aadaa biyya sanaa keessatti immoo waraanni isuma baratame godhaa jira. Aangoodhuma mootummaa tiksuudhaaf ijaarame waan ta'eef interestii mootummaa tiksuudhaaf ijaarame. Interestii mootummaa immoo waan Oromoo fakkaatu kana sistemaatikaalii gadi cabsuudha. Hadhallee waraanni kanaaf Oromoo kana gidduu yeroo deemu yeroo Oromoo kana argu aareetti dhukaasa jechuudha. Rukuta. Balleessuu waan barbaaduuf. Ani waanan jedhu leenci dhiifama. Leenci yeroo gafarsa ari'u yeroo inni itti bahu wal duukaa fiiddi. Tokko duwwaa irratti xiyyeeffate ari'a. Tokkitti duwwaa ari'a irratti xiyyeeffate as fiiddi achi fiiddi ishee duukaa fiigaa isheen itti xiyyeeffate sana arganii nahaniitu warri kaan gar tokkotti irra baqataa deemu qophaatti hafti ishee qabata. Erga ishee qabatee iddoon ga'ate waan barbaade godhee booddee warra kabiraatti deebi'a. Sababuma deddeebi'amee waan dhiha Oromiyaa ka'uuf kunnaan galu. Amma dhimmisa aan ofii kootiif walla galii dhaladhe sanaaf miti. Maaliif garuu deddeebi'ee mana mootummaa keessaa iddoo handhuura humna siyaasaa biyya sanaa keessaa waan dhiha Oromiyaa kun deddeebi'ee maaliif akka ka'u namaan gala. Waraanni Eertiraadhaa fi Somaaliyaa ture Wallaggatti akka naanna'uuf miti waan jedhamu illee dubbatame sila. Akkuma isaa bara Mallasaafaa nama etnik giruuppiidhaan gargar caccabsanii bulchaa turan federaalizimii sanaaf itti gargaaraman federaalizimii waan gaarii sanaa kabaraa caccabsuu kabaraan kabaraa akka cabsuuf itti gargaaraman sana amma immoo namni Oromoodhuma keessaa ka'ee haa jennu. Oromoodhuma keessaa ka'ee Oromoo isa iddoo tokko duwwaatti xiyyeeffate isa paralaayizii godhu yaaluun kun maaliifidha? Bormoo isatti deema. Bormoo isa kamitti darba? Isa jedhu kana Oromoo yaadee lakkii hin dhaabbannaa sichi jechuun gaariidha. Wal dhaabbachisuu danda'uun gaariidha. Iddoo kanatti itti yaaduun isaanii gaariidha. Ila ani waanan jedhu sabatti illee tun dubbatin. Hooggantoonni ODP tiim lammaa haa ta'u kabiraan. Kabajamoo pirezidantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas warri gorsan. Muummicha ministeeraa warri gorsan. Oromoo paartii biraa kaasaan jiru. Isaanumti mataan isaanii waan ta'aa jiru kana dhaabbatanii ilaalani. Hin deemsisaa. Dhuguma akkanatti propoogandaa walitti oofanii wal lolanii hin deemsisaa. Uummata nagaa ajjeesanii hin deemsisaa. Akkuma duraatti dachaasanii uummata kana wal duukaa 100 jedhanii hin deemsisaa. Hammam deemsisa. Oromoon immoo hammam obsa. Namni Oromoo keessaa Piraayim Ministeerii ta'eef diktaatera hin ta'u wanta jedhu eenyutu gaaraantii kenna. Hin jiru waan akkasii. Tokkoyyuu. Kanaaf itti yaaduutu isaanirra jira. Taa'anii ilaaluun eessara deemnee dhufnee maal fakkaanna turree har'ammoo eessa jirraa borimmoo maal tana jedhanii yaaduun gaarii. Amma jaalladhu jibbinuu biyyi sun isaan harka jirti. Biyya isaan harka jirtu kana gara isaanii ta'etti oofuu danda'u jechuudha. Yoo barbaadanii akkuma Piraayim Ministeeriin sila jedhe labsii baafnee cafallaquu dandeenyaa jedhe. Already godhan kanaaf miti dhiya Oromiyaa addatti baasanii kan isaanii komaandi poostii erganii dafaqaa jiran uummata. Uummata nagaa ajjeesanii jiran. Waraanni uummata rasaasaan kan inni waadaa jiru already itti jiru. Amma by the way isuma inni jedhe sana duubaa declaration wayii bahuu danda'a jechuudha. Isheen sun EVdha, isheen sun jala bultiidha. Akkasi. Kanaaf uummanni Oromoo kana itti yaaduun baay'ee gaarii. Isaan mataan isaanii deebi'anii itti yaaduun gaariidha jedhee yaada. Lolatti adeemaa jiran kanatti lixnaanii balaa guddaatu dhufuu danda'a. Balaan dhufu akkana. Uummanni deddeebinee dubbanna kan akkuma gowwaatti aan uffanee dhiisan isaan. Waa'ee biyya keenyaati, waa'ee saba keenyaati. Isaan nuufis geggeessota keenya sabaafis akkuma sana isaan jaalanna. Kanaaf dubbanna deddeebinee. Akka amma deemutti lola guddaa namni keessaa ba'uu hin dandeenye fida.
Saba tokko gidduutti fida molola kana laa. Saba gidduutti immoo fida. Kabiraan isaanuma bukkee taa'ee isaanii boolla qotaa jira. Isaanumaaf meeshaa. ከዛ በፊት በ2000 በፈረንጆቹ 2000 ዓመተ ምህረት በ95 በምንታሰርበት ጊዜ እስር ቤት ሆኜ ያየሁት ነገር አለ። በጣም ብዙዎቹ እስረኞች ኦሮሞዎች ናቸው። እዛ እስር ቤት ውስጥ የሚያወሩት ወሬ የአገሪቱን የወደፊት ዕጣ ሁሉ በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነበር። ምን በቅኝ አገዛዝ ውስጥ ነው ያለነው እንዴት እንደዚህ ይኖራል ምናምን የሚሉበት ምን ሰማ የነበረበት ጊዜ ስለነበር ይሄ ሀገር በዚህ አይነት ከቀጠለ እኮ በፍጹም አይኖርም። ይሄ እናንተም ዜጎች ናችሁ፣ እኩል ናችሁ ከሌላው ጋር፣ ማንም በደል ሊፈጽምባችሁ አይገባም የሚል ስሜት ውስጥ ካልከተትናቸው ይሄ ነገር በኋላ አገር የሚባለው ነገር ሊያሳጣን የሚችል ችግር ውስጥ ነው የሚያስገባንና እንደው እኔ ፖለቲካ የሚባል ነገር እንግዲህ ገባሁት ከዛ በኋላ ነው። ዝም ብለንማ ልናይ አንችልም። አትሊስት ይሄ የሚቀጥለው ምርጫ የሚያመጣውን ቀዳዳ ተጠቅመን በሰላማዊ መንገድ በምርጫ ለውጥ ሊመጣ የሚችልበትን አገዛዙንም ከዛ ውጪ የሚመጣ መንገድ አንተንም የታገልክለትንም ዓላማ አንተንም እንደ ድርጅት ሆነ እንደ እንትን ሊጎዳህ የሚችል ጭንቅ ውስጥ ነው ሀገሪቱ የሚከታትና ተው ብለን እነሱም ባሰመሩት መስመር ቢሆን የህዝብ ምርጫ እስከተቀበሉ ድረስ ውሳኔ እስከተቀበሉ ድረስ በዛ መልክ መፈተን አለበት የሚል ነው። ጠንካራ እምነት ነው ይሄ ተከራከርኩት። ኤንድ ምንም ለሽንገላ ለምን ብያለም ከልብ ያመኘበት ያ ነው ያለው አማራጭ። ሳኒ በለሱፍ ኢሳኑማ ፎል ጃራ ጅራ ኢሳን አቺ አዴበኒ አቡማ ቶኮ ናኖማ ቶኮ ነንደፈቀ ይቹን ኩን ጋሪ ሂንቶ ኢትያዱት ሳን ረጅራ ኦልተርናቲቭ ዲቤ ዱጉማ ከራኒቱ ዋን ከነ ፍራን kana yaadutu gaari kana yaadutu murteessa yoo akka jitu fangaru sabi tokko wal fixu fida sabaaf sabi wal fixu fida biyya sana gara baraatti ofa biyya sana diiga gaafa afrika diiga kana duwwaa momiti lolla akkasii kuni loluudhaaf kan kurfaanii dhaaba 10 didamallee umurandaa biyya keessatti hamaa dhabaayee garin itti adeemu sabuma amma harka reebu miliyoonaan nama duukaa dhaabbatee miidiyaa irratti maaf waa isaa akkana dubbatte ati ishee akkas jedhee nama arrabsu kanatu immoo warra namatti deebi'a. Itti yaaduun gaariidha. Kabaraanis dhaabi biyya sana keessa jiran hundi itti yaaduutu isaanirra jira. Kana kan fide dhaaba tokko duwwaa miti. Warri hidhamaa turan gahee guddaa taphatani. Dhaabi isaanii gahee guddaa taphate. Amma firaastireetii qanii ta'aa jiru. Waan dubbatan dhaba miti, waan jedhan dhaba miti, waan hojjetan dhaba miti, dandeettii isaa dhaba miti, fedha dhaba miti, nama isaan deeggaru dhaba miti, miseensa dhaba miti. Garuu waltajjii isaan irratti hojjechuu danda'an uumamuunsaa baay'ee murteessaadha ammayyuu. Kun yeroon jedhumaa inni wal dhagahuun barbaachisaadha saba Oromootiif. Lakkii Oromoo teenya wal dhaggeeffannu. Wanti naannootti deebisnee wal lollu kun sooshaal miidiyaa irratti namni naannootti deebisee wal arrabsu kun ilaalcha amantiitiin, ilaalcha garaagaraatiin namni waa garaagaraa kee dhaate wal lollu kun ilaalcha siyaasaatiin wal lollu kun nun deemsisu. Diina nutti galcha. Akka nuti diinatti harka laana nu godha. Warra hooggantoonni kunis kanarraa deebi'a. Karaa isin deemaa jirtan kun sirri miti karaa sirriitti deebi'a. Abboonni amantii ammas abdiin kutinaa jara kanatti gadi baa dubbadhaa. Hayyoonni baatti dubbadhaa. Abboonni biyya keessa jirtan warri soorama baatan miti mootummaa keessa kan hojjechaa turtan mootummaa kee hojjechaa kan turtan geggeessitoonni amantii biyya keessaaf ala jirtan amma hin callisinaa. Yeroon kun yerootti callistan miti mootummaan kun kan Oromoo tettanii hintaayinaa mootummaan Oromoo diktaateera ta'aa jira. Nuti maalitti goona? Kan Oromoo ta'ee saba kabiraa ajjeesoo ta'e maalitti goona nuti? Mootummaa Oromooti ta'ee Oromoo duwwaadhaaf wanta inni barbaadu hundumaa godhee fi saba kabiraa garuu hin ajjeesoo ta'e hin miidhoo ta'e maalitti goona nuti? Kan Oromooti jennee Oromoo hin miidhoo ta'e hin ajjeesoo ta'e maalitti goona nuti? Daangaa Oromoon tiksoo ta'e. Maaliif ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii iddoo hedduutti ajjeefamaa jirti. Oromoon salphachaa jira, qaana'aa jira, Oromoon cabaa jira, dhiigaa jira dhayyuu. Akkuma yeroo Mallasaaf akkuma yeroo Haile Maariyaam fa'aa dhiiga Oromoo dhangala'aa jira. Diktaateera ta'utti deemaa jirra, nurraa goraanuu of eeggachuu qabdu jedhanii nama amma kan nama sodaachisu maayinni barbaachisaa miti kun. Kuni yeroo firaastireetti godhan dhufa. Nummoo kana hin barbaannu akka isaan tasgabba'an saba kana geggeessan barbaannu. Kana gochuuf immoo saba keenya dhaggeeffachuu qabu, abboota amantaa dhaggeeffachuu qabu, abboota garaa dhaggeeffachuu qabu. Aadaan keenyaa fi
duudhaan keenya inni sun akka taphaa itti miidhamee illee yoo ta'e value ma har'a of harkaa qabnu kanaanu dhaggeeffachuu qabu. Wal dhaggeeffanna jedhanii isa isaan itti himan duwwaa sabii akka dhaggeeffatu barbaaduun kuni fair miti. Dimokiraasiin akkasii gar tokko duwwaa ta'a, gar tokkee ta'a, inni akkasii moo gaarii hin ta'u. Kanaaf please itti yaadamu jechuu barbaadaan. Walumaa galatti. Ulfaadhu luba. Egaa daawwattoota keenya Luba Waqe Jio biyya Oslo irraa kallattumaan mariina wajjiniin taasisee kanaaf guddaan isa galateeffadha. Ammas Luba Waqe yeroo adda addaatti mata dureewwan dhimma hubachiisuu qabu irratti deddeebisee dhiyeessa. Dabalataanis hayyoota keenya biroos lafa isaan jiranii iyyaafadhee gorsa akka nu laatan, akka nu akeekkachiisan, akka nu barsiisanii waa tokko tokkoon gara miidiyaa Diinqa Oromootiin nan fidadha. Lubaa dhugaatti gorsa xiinxala bareedaa biyyattuu kennamuunsaa carraansaa ittiin argamne kana asitti nu laachuu keeti. Fayyaa ta'ee ulfaadhu jiraadhu. Akisa hinjiru gonkuruma toko toko lakai kangati nama basu dandi cufame sake kella jigenne kasu jirare akisa jirare jirare akisa jirare jirare akisa jirare jirare akisa jirare kansa alo tatanama amal bunjirutti garma sanima imel fitu kansa alo tatanama amal bunjirutti garma sanima ardira samira akisa injiru gokuma imel fitu kansa alo tatanama amal bunjirutti garma sanima imel fitu kansa alo tatanama amal bunjirutti garma sanima ardira samira akisa injiru gokuma ardira samira akisa injiru gokuma toko toko lakai kangati nama basu dandi cufame sake kella jigenne kasu jirare akisa jirare jirare akisa jirare jirare akisa jirare jirare akisa jirare kansa Oromo